waan gochuun siif ta'uu sin hubachiisa. Karaa irra adeemuun siif ta'uu sittan agarsiisa. Sin gorsas, ija kootiinis sin to'adha. Faarsaa Daawit boqonnaa 32 lakkoofsa 8. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መርክ ከሰው ካዛ ከነት maqaa Abbaa nagaan maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo አሜን። አቦቲን ለወኔ ኦቦላንዳ ቆኖኒ ተጃጅላን ከነፈካተነ ዱላንኮ akkasumas abboonni haadholiin hundumti keessan maqaa Waaqayyootiin akkam guyyaa kana geessan, akkam yeroo kana geessan, akkam bara kana geessan, akkam sagantaa kanaaf geessan. Amiin. Oolmaasaa himameen dhumne hundaaf Waaqa keenyaaf galannii fi ulfinni haa ta'u. Daawit faarfannaa isaa irratti abbaan ilma isaatiif akkuma mararamu Waaqayyoos warra isa sodaataniif hin mararama jedhee akkuma dubbate nuti garuu fuuldura isaatti eenyummaa jaalatamu osoo hin qabaatin abbummaa isaa dhuma hin qabneen jaalala isaa dhuma hin qabneen kan nu jaalate umurii keenya cubbuudhaan fixe irratti bara kana dabalee kan nuuf kenne osoo firdiin nuuf ta'uu qabu jireenya kan nuuf kenne Waaqa keenya Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa oolmaa isaa himameen namni hundaaf galannii fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Akkuma abbootiin keenya isaan jedhan samii kana kophaasaa ta'ee dachee kana bu'uura malee kan diriirse samii kana utubaa malee kan dhaabe kophaasaa ta'ee addunyaa kana kan uume kophaasaa ta'ee addunyaa kana kan bitu kabaja isaatiif kan bariin lakkaa'amne aangoo isaatiif kan bariin lakkaa'amne bara kanaa hanga bara kanaa qofaatti kabajama kan hin jedhamneef bara kanaa hanga bara kanaa qofaatti bita kan hin jedhamneef Waaqa waaqotaa mootii moototaa dhugaadhaa oolmaasaa himameen dhumne hundaaf galannii fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Ni galateeffadhaa Waaqa kana. በነገር ሁሉ ያገዘንና የረዳን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነና የከበረ ይሁንልን። ለንግስናው ዘመን ለማይቆጠርለት ለሱ ለክብሩ ዘመን ለማይቆጠርለት ለሱ ከዚህ ዘመን እስከዚህ ዘመን ይገዛል ለማይባልለት ለዘላለም ነግሶ የሚኖር እግዚአብሔር አምላካችን በእውነቱ በኃጢአትና በበደል በጨረሰው ዕድሜያችን ላይ እቺን የተወደደች ዓመት ጨምሮ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። ደስ ያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በረዋቀዮ ኢልሚ አዱኛ ከነፈይሱዳፍ ዱፌት ያደሸትንስ ፎንሼትንስ ጉርበታቴ ከነርገምቲ haati keenya dubboo Maariyaam kadhannaan ishii eebbi ishii hunda keenya irra haa bulu. Eebbi qulqullootaa akkasumas sugni isaanii kadhannaan isaanii hunda keenya irra haa bulu. Eegumsi ergamootaa hunda keenya irra haa bulu. Waaqayyo abbaan keenya waan nu gargaareef maqaan isaa kan galatameef kan kabajame haa ta'u. Galanni eenyuudhaaf haa ta'u? Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa abbootiin keenya yeroo dubbatan barsiisaan Waaqaa ta'uu dubbataan eenyu ta'u jedhu dubbataan eenyu ta'u dubbataan namaa ta'u jedhu maaliif jennaan barsiisaan eenyu qofa waan ta'eef Waaqa qofa waan ta'eef dubbataan immoo nama akkuma meeshaatti namni Waaqa tajaajilaa jecha laala amma isin sagalee afaan kootii ba'u isa duraa dhaga'uu dura sagalee montaarboo kan arageessu dhugaadha moo soba kanaaf montaarboon kun maalidha dubbataadha. waanan ani dubbadhe dubbataa jecha mataa isaatiin dubbachuu hin danda'a jiran hin danda'u ergaa mataa isaan qabu yaada mataa isaan qabu mul'ata mataa isaan qabu meeshaadha kun isiniifis waan ta'u Waaqayyoon ani iddoon dhaabadhetti anarraan darbee isinitti hima yaada mataa keenyaan dubbanne rakkoon kan dhufu yaada mataa keenyaa yoo dubbanne gaafa san namni isa dhaga'uun firii horuu hin danda'u. namni yoo Waaqayyoo dhagaye waan Waaqayyoo irraa ta'e gaafa dhaga'u lapheen isaa cabuu danda'a. Kanaaf eenyu nu abarsiisu? Eenyu nu abarsiisu? Waaqayyo abbaan keenya nu abarsiisu. Anis dubbachaa kan baradhe
isinis dhagaa akka baratan an dhaabbadde akka baradhu isin teessanii akka baratan eenyuun waa gargaaru Waaqayyo abbaan keenya nu waa gargaaru. Egaa macaafa qulqulluu irratti namoonni sagalee Waaqayyo akka hin dhageenye akka hin boqanne akka hin tasgabboofne mana abbaa isaaniillee akka jiran akka hin dhagaamne tokkoffaa irratti afurri hamaa laphee namootaa akka qabu yaada namootaa akka qabu lammaffaa irratti sooromni Waaqayyo irraa hin taane yaada namootaa akka qabu macaafa qulqulluu irratti barraa'ee jira. Sa'aatii kanatti yaada keenya kan bittinneessu laphee keenya kan jeequ hojii afuura hamaa Waaqayyo nurraa cabsu እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ሰዓት በምንሰማው ቃል እንዳናርፍ እንዳንጽናና ከሱ የሆነውን ቃል ሰምተን እንዳናርፍ የሚያደርግ የጨለማውን አሰራር የክፉ መናፍስቱን አሰራር እግዚአብሔር አምላካችን ይስበርልን። አእምሯችንን ማን ይቆጣጠረው? ልባችንን ማን ይቆጣጠረው? እግዚአብሔር አምላካችን ይቆጣጠረው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህንን ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ይቆጣጠረው። ይህንን ጉባኤ እግዚአብሔር አብ ይቆጣጠረው። ይህንን ጉባኤ እግዚአብሔር ወልድ ይቆጣጠረው። ይህንን ጉባኤ ሥላሴ ይቆጣጠረው። ሥላሴ ከሁላችን ጋር ይሁን። አመስግኑ እስቲ ስሙን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። egaa yoo Waaqayyo nu gargaare sa'aatii muraasa qabnuuf sagaleeni waliin barannu ergaa Phaawulos gara Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irra kan jiru ta'a. እግዚአብሔር በረዳንና ባገዘን መጠን የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚገኘው በዚህ በሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ያለውን ቃል ይሆናል። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ በአንድ ሰው ምክንያት ሞት ወደ ዓለም ገባ ይላል። በአንድ ሰው ምክንያት ሞት ወደ ዓለም ገባ ሰበበ ነመ tokkoon duuti gara addunyaa seenee jedha Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 mee sagalee kanaan afaaneetti daa'imman mee sagalee keessan jeeqnaashi sagalee kana anafaana jettu sababa nama tokkoon jedhame nagaamu sababa nama tokkoon duuti gara addunyaa seene በአንድ ሰው ምክንያት ሞት ወደ ዓለም ገባ። ስለ ቃሉ የሕያው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነና የከበረ ይሁንልን። መቃ ሰገሌ ሳቲፍ መቃኑ Waaqayyo kan galatoomee kabajamee ta'u sababa nama meeqaan duuti gara addunyaa seene sababa nama meeqaan sababa nama tokkoon duuti gara addunyaa seene kuni mata duree barumsa keenyaati. Ergaan kuni kan hafuura qulqulluuti. Ergaa kana immoo kan qaqqabsiise immoo duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa Phaawulos kan jedhamudha. Abbaan ergaa kanaa garuu eenyudha? Eenyudha abbaan ergaa kanaa? Waaqayyoodha. Haga dhuma bara kanaatti haga dhuma addunyaatti sagaleen kun akka lallabamuuf macaafa qulqulluu irratti taa'e. Nuti immoo dabareen nu ga'eera bara jirru kana keessatti. Kanaaf sagalee kana kaasnee waliin baranne jecha sababa nama tokkoon duuti gara maalitti seene? gara addunyaatti seene በአንድ ሰው ምክንያት ሞት ወደ ዓለም ገባ። አንድ ሰው የተባለው አዳም ነው። ነመ tokko kan jedhame eenyudha? Addaamidha. sababa addaamiin duuti gara addunyaa seene jechaa jira macaafa. Mee yaada barumsa kanaa yaada mata duree keenya gara dhumaatti itti dhufnaa amma mee jalqabarraa uumama jalqabaarraa kaasnee waan tokko waliin ilaalaa dhufna. Waaqni abbootii keenya hundi keenya faana haa ta'u. Egaa macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 1 irraa kaasanii gaafa ilaaltan Waaqayyo uumamtoota garaagaraa akka uume, Waaqayyo samii akka uume, dachee kana akka uume, akkasumas ifoota garaagaraa kan akka aduu, kan akka baatii, urjiilee garaagaraa akka uume, isa uume hundaas immoo gaarii ta'uusaa arge jedhee itti fufa. እግዚአብሔር በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ ስታዩ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ ከዛ በኋላ ብርሃናትን ፈጠረ፣ ከዛ በኋላ እያለ ይቀጥላል። itti fufa isa booda waan uume hunda isaan samii gubbaarra balali'an, isaan bishaan keessa lo'an, akkasumas dachee kana gubbaarra kan naanna'an uumamtoota hundaa akka uume dubbate. Erga kana jedhee booda gadi bu'ee maal jedhaa? Waaqayyos
uumamtoota hunda erga uume booda akkana jedhe Sillaaseen abbaan ilmi hafuura qulqulluu akkana እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አለ ፍጥረታትን ሁሉ ከፈጠረ በኋላ ኑ እንደ መልካችን እንደ አርአያችን እንደ ምሳሌያችን ማንን እንፍጠር አለ ማንን እንፍጠር አለ እንደ ምናችን እንደ መልካችን እንደ ምናችን እንደ ምሳሌያችን ማንን እንፍጠር ሰውን እንፍጠር አለ ወጣ ለገ ፈዳ ዋቀዩን አከነ ሄደ ዋቀዩ አባ ዋቀዩ እንሚ ዋቀዩ አፉር ቁልቁሉ አዱኛ ከን ሁንደ erga uume wada kane kotta akka bifa keenyaa fi akka fakkeenya keenyaatiin eenyu haa uumnu jedhe eenyu haa uumnu nama haa uumnu jedhe galanni fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Isa booda Waaqayyo biyyee irraa qaama keenya mul'atu kana uume isa booda immoo akka jiraataa taanee ol kaanee dhaabbannuuf gara funyaan keenyaatiin hafuura jireenyaaf fedheedha. Amma dubbiin ijoo kan ta'uu qabu waa tokko laallee kan bira dabarruu qabu tokko jira. Akkuma jalqabee si kaasee Waaqayyo maal isaatiin nama uume akkaataa maal isaatiin nama uume akkaataa bifa isaatii fi akkaataa fageenya isaatiin eenyu uumeen isiniin jedhe nama uume. እግዚአብሔር በአምሳሉ በምሳሌውና በመልኩ ማንን ፈጠረ? ሰውን ፈጠረ። ምን ማለት ነው ይሄ? ማለት ነው Waaqayyo akkaataa bifa isaatiin nama uume jechuun maal jechuudha Waaqayyo akkaataa fakkeenya isaatiin nama uume jechuun maal ani yeroo tokko dhadhi akkuma isin kaasee as godhe namni isa himatu jira Waaqayyo biyyee kaasee mana isa godhatu kana maalirraa uume afaan kan maalirraa uume kanaafuu amma qaamni keenya kenni bu'aa maaliif jechaadha kanaaf macaafa qulqulluu bu'aa biyyee kanaaf jechaadha bu'aa dachee kanaaf jechaadha diizaayin godhee nu uume qaama keenya tokkoon tokko diizaayin godhee bareechee iddoo isaa kaa'e ani yeroo tokko dhadhi amma osoo afaan kan as godhe namni isa himatu jira natti namni isa himatu jira asosoo godhe afaan kan funyaan kan osoo as godhe namni isa himatu jira hin jirume kanaaf macaafa qulqulluu irratti በመጽሐፍ ላይ ሲናገር ምን ይላል ሸክላው በሸክላ ሰሪዋ እጅ እንዳለ ሁሉ እኛም ባንተ እጅ ነን ይላል ላላ ሱቤን ሱሪ ሀርከሼ ሱቤ ዶፍቱ ሰላኩማ ዲሩ akkasumas dubartiin suphee dhooftu suphee sanarratti aangoo guutuu akkuma qabdu atis nurratti aangoo guutuu qabdaa jira madaf ሸክላ ሰሪዋ በሸክላው ላይ ሙሉ ስልጣን እንዳላት አንተም በእኛ ላይ ሙሉ ስልጣን አለ dubartiin jabanaa suphee irraa dhooftu takka afaan isaa yoo barbaadde jalaan gochuu funyaan isaa yoo barbaadde gubbaarraan gochuu hin dandeessi moo hin dandeessu natti maa hin dandeessi moo hin dandeessu namni ishii dhoowwu jira maaliif jennaan harkaan bukeeffatte waan ta'eef harkaan bukeeffatte waan ta'eef akkanan godhin lakkii namni ishiidhaan jedhu hin jiru akka barbaadde gootee hojjechuu dandeessi anaaf isin irrattis Waaqayyo aangoo guutuu qaba garuu akkanaan miidhagsee bareecheen uume galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. La Waaqayyo akkaataa bifa isaatiin nama uume gaafa jennu maal jechaa jirraadha maal jechuudha akkaataa bifa isaatiin kanaaf Waaqayyo harki isaa akka harka keenya kanaati jechaadha akkuma keenya kana keessa qaba Waaqayyo akkuma keenya kana harka qaba akkuma keenya kana funyaan qaba Sillaasee akkuma keenya gurri isaatis akkuma gurra keenya kan funyaan isaatis akkuma funyaan keenya kan arrabni isaatis ilkaan 32 qaba namatti akka kanaa kan Sillaasee akka keenya Sillaaseen coggoorraa somba kulaalitti qabaa jedhan maaliif jennaan akkaataa maal isaatiin nu uume lubadda akkaataa maal isaatiin nu uume amma akkaataa fakkeenya isaa akkaataa bifa isaatiin nu uume yoo jenne akkuma keenya iji isaatis akkuma keenya kana nyaarri isaa bakka kan mataan isaatis lukti isaatis akkuma kana ta'uu fecha macaafni garuu maal akka jedhu beektu እግዚአብሔር ፊትና ጀርባው ይሄ ነው አይባልለትም ይላል Waaqayyo fuuldurri isaatiif duubni isaa kana jedhamuuf inni ibidda galanni maqaa isaatiif haa ta'u galateeffadhaa Waaqa kana Sillaasee fuuldurri isaa kanadha duubni isaa immoo kana fakkaata fuuldurri isaa kana fakkaatu hin jedhamuuf inni ibidda mucaafni dubbatu maal jedhee Waaqayyo samiin maal isaati jedhee natti ma samiin maal isaati teessoo isaati lafti immoo iddoo maal isaati natti ma iddoo maal isaati kanaaf hojjaan Waaqayyo amma mire dheerinni isaa hammam lukti isaa hammam gaa iddoon inni taa'u hammam gaa ilaala samiin teessoo koote
lafti iddoo dhaabata kootee galanni maqaa isaatiif haa ta'u. እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኔ ነው አለ፣ ምድር ደግሞ የእግሬ መረገጫ ነው። እና እግዚአብሔር በመልኩ ፈጠረን ሲል ምን ማለቱ ይሆን? እንደው እግዚአብሔር እንደኔና እንደናንተ እጅ ያለው እግር ያለው ልክ እንደኛ ሳምባ ያለው ጨጓራ ያለው አፍንጫ ያለው ጥርስ ያለው ጆሮ ያለው ማለት ነው ወይ? ጀቹን አላክ ሚዋቱ ፖሊስ ሊካስ erga Paulus gara Rome terge keessatti erga tokko argan Rome boqonnaa 8 lakkoofsa 29 Rome boqonnaa 8 lakkoofsa 29 akkana jedha boqonnaa እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁ erga jedhe boda እንደዚህ ካለ በኋላ አስቀድሞ ያወቃቸውን እነሱ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወሰነ ይላል። ኢሳንስ ዋቀዩ ዱረ ከንሳን ቤክ ዱረ ከንሳን ሙርቴስ ኢሳን ቢፈ ኤኙ አከፈካተሊፍ ሙርቴስላ ቢፈ ኤኙ አከፈካተሊፍ ነቲማ ቢፈ ኤኙ ቢፈ ለመሳ አከፈካተሊፍ ኤኙ ሙርቴስ ዋቀዩ ሙርቴስላ ዋቀዩ አባል እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው እነሱ የማንን መልክ እንዲመስሉ ወሰነ ይላል። የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወሰነ። bifa ilmasa akka fakkaataniif waaqayyo abbaan murteesseedha. bifa ilmasa kan jedhame bifa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. kanaaf yaadni macaafamaa jechaadha. waaqayyo dura kan isaan beeke maqaan isaanii macaafa jireenyaa irratti kan barraa'e warra mootummaa waaqayyo keessa galan keessaa liistiin isaanii kan jiru warra fayyan keessaa liistiin isaanii kan jiru maqaan isaanii kan jiru isaanii bifa ilmasa akka fakkaatan bifa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka fakkaataniif murteesseedha. maal jechuudha kun? fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qo'attoonni baay'een isaanii kuun isaanii magaala ture namoonni jedhan jiru. kuun isaanii immoo akkuma bifa biyyoota kinoo giddu galeessaa biyyoota arabaa kana adii yookaan immoo diimaa ture namoonni jedhan jira. kanaaf akka yaada macaafaatti akkuma bu'eetti yoo fudhanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos diimaa waan tureef amma namoonni hundiyyuu diimaa ta'an jechaa jira. gooftaan keenya Yesuus Kiristoos magaala ture amma namni magaalaa ta'u jechaa jira. Attuma jechaa jira akkasitti ilaala. gara yaada keenyatti yeroo isinii dhufu waaqayyo akkaataa bifa isaatiin nama uume jechuun bifa waaqayyo kan jedhame jira. bifa waaqayyo kan jedhame qulqullummaa isaati. galanni maqaa isaatiif haa ta'u. bifa waaqayyo kan jedhame maali isaati? qulqullummaa isaa. bifa waaqayyo kan jedhame maali isaati? hunda bituu isaa ገዥነቱ የእግዚአብሔር መልክ የተባለ ቅድስናው የእግዚአብሔር መልክ የተባለ ሁሉን ገዥነቱ የእግዚአብሔር መልክ የተባለ ጽድቁ ትሕትናው የእግዚአብሔር መልክ የተባለ ፍቅሩ ሁሉን የሚወድ ቢፈ waaqayዮ kan jedhame hunda kan bitu bifa waaqayyo kan jedhame gaarummaa isaa qajeelummaa isaati. kanaaf macaafni waaqayyo akkaataa bifa isaatiin nama uume gaafa jedhu waaqayyo bifni isaa qulqulluudha. namas maal godhee uume? natti maa namas maal godhee uume? qulqulluu godhee uume. waaqayyoon bifni isaa qajeelummaadha. namas maal godhee uume? qajeelaa taasisee uume. waaqayyo bifni isaa gaarummaadha. namas maal godhee uume? gaarii godhee uume. waaqayyoon amala isaatiin kan cubbuu hin beeknedha. namas kan maal ta'u godhee uume? kan cubbuu hin beekne godhee uume jecha. galanni maqaa isaatiif haa ta'u. kanadha namoonni baay'een garuu yeroo dogoggoran agarra. እንደው እግዚአብሔር እኮ በመልኩ ፈጠረን ይሉና ልክ እግዚአብሔር በቃ እንደኛ ያለ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እነዛማ ቢሆን ቃል ሥጋ ሆነ ባይባል እግዚአብሔር ወልድ ሰው ሆነ ባይባል ሰው ሆነ የተባለለት እኮ እንደኛ ስለሆነ እኮ ነው። ከአፈር የሆነውን ስለለበሰ እኮ ነው ሰው ሆነ የተባለለት ለእግዚአብሔር ወልድ። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። nama ta'eef kan jedhame waaqayyo ilma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama ta'eef kan jedhame isa biyyeerraa hojjetame kan isa biyyeerraa uumame qaama keenya kan uffatee waan dhufeef nama waan jedhameef kanaaf bifa waaqayyootiin uumamne jechuun icciitiinsaa kanadha. isa booda maaltu uumame? waan nama dinqatu uumame. waan nama dinqu hin yaadattu waaqayyoon Eden gannatii keessatti Addaamiif seera tokko kennee ture.
seerri sunis firii maalii hin nyaatin nattima firii maalii hin nyaatin firii balasii hin nyaatin እግዚአብሔር ለአዳም በኤደን ገነት ውስጥ የሰጠው ሕግ ምን የሚል ነበረ? ይቺን ዕፀ በለስ ምን አትበል? ተናገሩ። ዕፀ በለሷን ምን አትበል? ከኔ ጋር ናችሁ? ዕፀ በለሱን ምን አትበል? አትብላ። ይቺን በለስ በበላ ቀን ምን ትሆናለህ? ሞትን ትሞታለህ። ፍሪ ከነጋፈኛቱ ማልታት ነጥባ ማልታት እንዱ ታይሬ ላላ አሞ ወቀዮን ፍሪን ተክቲን ገነቲ ኬሳ hir'achuu dhiisuu ishii argamuu fi dhabamuu ishii irratti mitama keejiin waaqayyo dhimmi waaqayyo kana irratti miti. Waaqayyo kan barbaade Addaamii fi waaqayyo gidduutti firiin sun maal akka taatuu fi seera akka taatuuf barbaade waaqayyo. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Seera akka taatu firiin sun Addaamii fi waaqa gidduutti daangaa akka taatu. Daangaa akka taatu. Higgi inni toone achi balas. ድንበር እንድትሆን ያቺ በለስ እግዚአብሔር በአዳምና በራሱ መካከል ያቺን በለስ ሕግ አድርጎ አቆማት። የሚገርም ነው። ሴራ ወደ ቶልካይ ፍሪዘን ጋፈሰኛት አቡማ ፊ ኢልሙማን አናፍስ ግዱ ጅሩ ሂንጫባ ጅራታ ጎዴንስ ዩሚ አትገሩ ማልታታ ሂንዱታ ቀዴላ ጎዴንስ ዩሚ አትገሩ ማልታታ ጀላታታ ቁልቁሉ ጎዴንስ ዩሚ አትገሩ ማልታታ ጭበማታታ ከነ ሂግንሳ እና ማልተ ሰቦዳ ሰይጣን ዱፌ አዳሚ ፊ ሔዋን አባ መናፋ ደመና ሀቀኒ ሙደመኒ ፍሪሰን ኩተኒ ኛተኒ ይሰቦዳ ዱኦ ፍረት ለብሰኒ ማሉ ፍረት ለብሰኒ ዱኦ ፍረት ለብሰኒ ዋንስ እንንኩ አዳሚ ፊ ሔዋን ፍሪሰን አከኛተኒ ዋለ መደበን እኒ ዱራ ቢፈሳኒ ደበኒ ማሊሳኒ ደበኒ ቢፈሳኒ ደበኒ ከነቹና ኩመንጀል ከበሲኒ ካሴ ዲማ ዋን ቱረኒፍ ገረ ጉራቻት ዴገኒ ሲኒን ጀቻን ጅሩ ቢፍኒ ሳኒ ዱራ ኤኙ ፈካቱ ቱረኒ ነጥማ ኤኙ ፈካቱ ቱረኒ ኢላላ አዳሚ ፌዋን ሀቀኒ ጋፈ ፍሪሰ ኛተን ኡመመ ሳኒትን ቁልቁሉ ቱረኒ ጀላታኒ ኡመመ ሳቲን ጋሪ ቱረኒ አመሞ ሐማታኒ ኡመመ ሳኒትን ቁልቁሉ ቱረኒ አመሞ ጩበማታኒ ከናፍ ከንቢፈ ዋቃ ቀበለሶን ተይን ከንቢፈ ማሊ ቀበንታኒ ነጥማ ቢፈ ማሊ ከን ቀበንታኒ ጩቡን ከነኙት የሮሳነት አመስ ጀልኒ ከነኙት ነጥማ ሲተናፍ መረረምደኒ ጀልኒ ከነኙት ዋቀዮ ሳጨብሱ ለኪን ጀዲን ጀዳመኑ ከይሰ ታይ ከናፍ መቃ ዋቀዮ ዲንገን ጫበያቶ ከነፋን ነመቀው ሰገሌ ዋቃ ከነገኝ ከነመጉ ያደ ነማ ከን ብትነስ ሆጂ አፉራማ ዋቀዮ ኑራ ጨብሱ ከናፍ አዳሚ ፊዋን ፍሪሰነ ጋፈኛተን ዋን ጅጅረመኒ ከን ዋቀ ፈካተኒ ኤኙ ፈካተኒ ነጥባ ኤኙ ፈካተኒ ሰይጣን ፈካተኒ አቦቲን ከኝ የሮ መክማ ከን ማልጀሩ ኢልሜቹን ከኔኝ ፈካተሩ ኢልሜቹን ከኔኝ ፈካት ከነባ ፈካት ኤኒ ከነባ ፈካቱ አዳም ኦሶ ፍሪሰነ ኛቲን ዱር ኤኙ ፈካተ ቱሬ ዋቀዮ ፈካተ ቱሬ ጋፋ አቀ ፍሪሰኛቱ ገሎ ኤኙ ፈካተ ሰይጣን ፈካተ የሚገርም እኮ ሰይጣን ፈካተ ፍሪውን በለሱን ሲበላ ሰይጣንን መሰለ በለሱን ከመብላቱ በፊት ግን ያንን ሕግ ከመሻሩ በፊት ግን እግዚአብሔርን የሚመስል ነበረ። ስለዚህ አዳም በለሱን በመብላቱ ምክንያት የመጀመሪያው መልኩን አጣ፣ ከዛ ልጅነቱን አጣ። ኢልሙማ ሳደበ ኢልመ ዋቃ ጀደሜ ዋመመ ቱሬ አዳም አመገሩ ገርብቸ ኤኙ ጀደሜ ዋመመ ገርብቸ ኤኙ ገርብቸ ሰይጣና ጀደሜ ዋመመ ገርብቸ ዋቃስ ጀደሜ ዋመመ ማሊፌናን ገርብቺ ለፋ ጎፍታሳ ዳሉ እንደው ዱጋራሞሶ ኢልመሞ ገርብቸቱ ዳለ ቀማ ቀ ሞቲሳ ቀ ጎፍቲቻ ኤኙ ዳል ኢልመሞ ገርብቸ ዳል ሄረን ኢልመዳል መልኩን አጣ፣ ልጅነቱን አጣ። ከዚህ በኋላ በአዳም ላይ ሁለት ፍርዶች ተፈረዱ። ስንት ፍርድ ተፈረደ? ሁለት ፍርድ ተፈረደ። ፍርድ ለመትሰጥ ሙርታይ ፍርድ ዲን ዱአ ፎን ሳረት ሙርታይ ዱአ ፎኒ ፍርድ ዲን ለመፋሙ ልቡ ሳረት ሙርታይ ዱአ ልቡ። የሚገርም ነው። የመጀመሪያው ፍርድ በስጋው ተፈረደ።
አፈር ነህና ወዴት ትመለሳለህ ተባለ? ወዴት ትመለሳለህ? ወደ አፈር ትመለሳለህ። ገነት ነበረ መኖሪያ፣ አንተ ግን ወዴት ትገባለህ? ወደ ሲኦል ትገባለህ ተባለ። ያ የነፍሱ ሞት ነው። ወደ አፈር ደግሞ የሚመለሰው የምኑ ሞት ነው? የሥጋው ሞት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ብሎ ሲናገር እናያለን። ስለዚህ በአንድ ሰው ምክንያት ትውልድ ሁሉ ምን የሚሆን ሆነ? የሚሞት ሆነ ማለት ነው። በማን ምክንያት? በአዳም ምክንያት የሚሞት ሆነ። ሰው አዳሚን አሎኑን ንምቱዩ ከንዱቴ በሌሳ አዳሚን አሎኑን ንምቱዩ ከንዱቴ የሚገርም ነው። አዳምቱ ዱጎጎይ ሰው አዳሚን ቃየልን ጋፈተሙን ጀለምኒ ዋንስ እንዲንኩ መጻፈ ቁልቁሉ ጋፈ ዱብስተን ሴራው ማማረት ማልጀ ደሰተን ዋቀዮ ዱራ አካታ ቢፈሳቲን ኤኙ ኡሜንስን እንጀደ አዳሚን ኡሜ አዳሚሞ አካታ ቢፈሳቲን ይልመዳልች የሚገርም እኮ ነው። እግዚአብሔር መጀመሪያ በመልኩ በአምሳሉ አዳምን ፈጠረው። አዳም ደግሞ በአምሳሉ ልጅ ወለደ። በመልኩ ልጅ ወለደ። አሁን የአዳም መልክ ተቀይሯል ብያችኋለሁ። ከጽድቅ ወደ ኃጢአት ተቀይሯል ብያችኋለሁ። መልኩ ከመልካምነት ወደ ክፉነት ተቀይሯል ብያችኋለሁ። መልኩ አዳም ልጅ ሲወልድ አዲስ በሆነው ማንነቱ ነው ልጁን የወለደው። አዲስ በሆነው መልኩ ነው ልጁን የወለደው። ከዛ በኋላ የሚወለድ ሁሉ አባቱን እየመሰለ ይወለድ ነበር። አባሳ ፈካቻ ደለተቶይ ከናፊ በረከኩ ሞፋ ከሰቲ ነምቱ ሁንዱምቱዩ ነምኑኑምቱዩ ኢልመ መዋቃ ጀደሜ ዋመሙዳፍ ገውምሰ ከኒን ቀብኔ ከንተ ከናፍ ኢሳይያስ ያደቱ አምየት ኢሳይያስ በቆና ጃተሚያ ሁለተውሰ ጃረት ሁላችንም እንደ እርኩስ ተቆጠረን ይላል። እንዲሁም ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ ይላል። ሁሉም ትከኛ አከነመ ጡራት ለካምኔ ከነቆፈምት ቁልቁልማን ከኛለ አከ ጨርቂ አባርሳት ለካሜ ማሊን ከኛ ጩቡን ከኛ ቁልቁልማን ከኛ ጀ ነፋነ ጀርቱ ጩቡን ከኛ ቁልቁልማን ከኛ ጀ ቁልቁልማን ከኛለ አከ ጨርቂ ማለት ለካሜ አከ ጨርቂ አባርሳት ለካሜ ውበዳላላ ጨርቂና አባርሳዶ ከበጃንዳው ጨርቂን ጡራን እዶ ቁልቁሉንታው ጨርቂ ጡራን እዶ ከበጃንዳው አኩመ ከና ሚት ጩቡ ከኛ ቁልቁልማን ከኛለ አከ ማለት ለካሜ ደ አከ ጨርቂ አባርሳት ለካሜ በረሳን ከሰቲ ማቲ ዋቀዩ በሩስ ከኛ ገገባብሳ ደምና በረከኩ ሞፋ ከሰቲ ጥቃላ አንገ ጉዳ ቤካላ አንገ ወላላ አከስመስ ከነዋቀዩ ፉድረት ጃለተመን ከንጀደመንፊ ከነዋቀዩ ይምቤክነለ ከንጀደመን ሁሉም ዲሳኒ ዋቀዩ ፉድረት ተቆቱረን ጩበማ ቱረን ሁሉም ዲሳኒ ማል ቱረኒ ሰበበ የኙትን ነጥማ ሰበበ የኙትን ሰበበ አዳሚን በአዳም ምክንያት ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነበር። ሰው ሁሉ በደለኛ ነበር። በደለኛ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ክብር በታች ሰው ሁሉ ከሞት ቀንበር በታች ወርቆ ነበር። አለምንምትዩ ዋንጆ ገርቡማ ትገድ ዋንጆ ዱዓ ትገድ ዋንጆ አዱኛ ትገድ ትኩፈቱ አለምንምትዩ ና ዋቀዮ ከነላለ ወጋኩመ ተቆፍላለ ነምን እንጂጅራም ወጋኩመ ለማፍላለ ሁማ ነምን እንጂጅራም ወጋኩመ ሰዲፊ ስላለ አመሰው ማነምን እንጂጅራም ወጋኩመ አፍሪ ፍስላለ አመሳችም ወጋኩመ ሸኒፍ ዲበ ሸኒፍ ላለ አመሳችም መጅራ ከነቦደ ዋቀዮ ዋተኮ ሙርቴስ ገለኒ መካሳት ባተው ዋቀዮ ዋተኮ ሙርቴስ ነምን ቢፈሳ ዱራቲ ዴቢ ወከነንደኝ ዋቀዮ ላለ ነምን ዱበት ዴቢ ቢፈሳ አከፈካችሁ እንደነኝ ዋቀዮ አርጌ ዋንስ እንንኩ መጻፈ ዱብስተን መጻፈ ዳንኤል ረቲ ኤርገማኒ ቁልቁሉ ገብርኤል ገረ ዳንኤል ትጋፈ ኡፉዳፍ ጀዱ ቅሌንሰ ጉባረቲ አፉራ ሐማ ቅሌንሰ ከነቱ አተ ድሩጀ የሮሰን አመሌ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ሆጂኒ ፈኑ ረቶ ጀተና ፎሪ ኩንጫቤራ ገለኒ ፉልፍኒ መካሳተ ፋተው እና በረሰና አፉሪ ሐማቱ ገብርኤል ለሮ ገረ በየለፋት ገረ ዳንኤል ትጋፈ ዱፉ አከ ደበርሱ ዲደ መጻፍ ቁልቁሉ እንዱበታ ማልፍ ጀናን
dhalli namaa addunyaa kana dabarsee naa kenneera. Yaada isaa dabarsee naa kenneera. Fedhii isaa dabarsee naa kenneera waan ta'eef hin dabartu akka jedheen guyyaa 21 akka wal waraanan dubbata macaafni qulqulluun.